baale. Makiin gobbaan jirti har'a. Dirree ishee kana hawwaseen jirti. Nagarre viidiyoo. Makiin haadha faaxee fudhattee baale nayte. Haat faaxachi dhayte badde. Ashoo jedhaa jirti achi. Gobas. Reeda goote. Bardeemaniiti harka namarra kaataniiti sanaan booda eerumani durooyyuu uma jiru. Waa argachuun nabdu bakka asiin illee. Yeroo leenja qopheessite baaroo akkitti an jedhu laali kaka yookaan baaroo beeka of hin jettu deemu tiktookii guddaa jala laali. Argite? Yaadee maal gootaa yaaddaan inshaalla. Guddee kana akkanatti ilaaldha'e. Argite jeneraal waan sifaramni baaroo jedhuu beeku seetumi deemi laali. Jeneraal Hussein Sheeko argite moon argite. Saratanyaa si qaxaru. Maal godhaanuu sumaaf fi seenaadha. Anuma nu sadan nuti mana keenya kaddamachuu hin dandeenya. Alhamdulillah fayyaa qabna. Dadhabeen jenne. Boqotaatuma hojjetani mana ofii rakkoon hin jiru. Maalumti na hojjennu aslan. Dadhabee jennaan garaa kana bitti na jedhe anchi. Maaliif? Hayi. Akkasii dadhabduun barbaadu. Eebande jeneraal giiftara ta'e. Jeneraal galatoo milfaadha. Duraanaaf kenna maal giiftara ta'e maaliif hin jedheeyyuu aslan. Duraanuu na taphachiisaa bara. Jeneraal Leenca qopheessaa ragaa fageemee kiyyaa dhiisi miidhini. Ayyee. Seenaa dalaguu barbaada jedhe warra Jarmanii keessa. Dooktori iyye na godha maal dawaan jette takka. Iyye si godha. Bakka galatoo milfaadhu jeneraal. Jeneraal maanta lolaa jira bakka. Wiini kan koo kabachiisuuf fooloo yoo walirraa hin qabnu bareessaan na argisa. Kaanii walirraa qabna. Kana bara abbaa seenaatu naa kenne galatoomi ka abbaa seenaa. Amiin. Osoo jeneraalii kennee jaalladha. Qaraatota achi baate jallina anatti si jallisu si qaraasisan akka asitti hunduu keessa si dhiitas ergadhu kun hin jiru. Jijjiiramteetuma dhufta guyyaa sadi booda yaa doctor this is not Cairo jetta. Maangiloobii keessanii amma silaa booda keessanii wallaahi. Yoo atillee abbaa manaa kee wajjin rafuu fedhiin qabaanne guyyaa ofii feetu walii galteen qofa akka ta'e kana si barsiisan. Achirraa laangujii si barsiisan. Achirraa barreessuu dubbisuu si barsiisan. Kun jidduu ati nama biyya baqaa kanatti sammuun tolshinsi ta'e dafee si qabatu ganaa dalagaa appilaayi godhattee maal jettee afaan barattee dalagattee haga dhuftee loltuu taatutti barri kun jijjiirame tiktookiin hubadee yookiin tiktookiin biraa dhufa. Dhugaa jettee maali guyyaa wayii dhaabbatee. Asi irraa buutanii na dubbisaa. Sultaanii kiyyamaa si dubbisatti yaafuu rakkoo keessa jiraan. Na dhiisime. Harkuman akka qoosatti beellamadhe. Kun amma yaaddoo keessa jira. Si dubbisa hundaaf. Ati viidiyoo maanaan hojjetin? Eenyuun na beeka jetteeti? Eenyuun naa dhufe gaafa gootiyyuu naan dhufne eenyuun koo siifa dhufe deensi hojjedhame amma doktor. Ay walitti abtaa bisiiru. Ilma ganda keessatti maaltu beeka? Fake accounti. Yaa onni giiftiin kennu reega. Lafuma wayii osii kenna malee gaafa biyya galle. Ay lafan barbaadu akka inni dhufu viidiyoo hojjedhu ganama si dhagaye. Gandummaa qaba yaa'e namichi keessa. Maal goona yoo kana biyyiin lafa sii kennuute abbaan kan kooyu bashaashaanuu kenna biyyummaa mootii tettee taate waan akkasii irrattis tabaabbarra. Lafa bunaa siif haa kennan. Suuraa keenya ergi profaayilii si kaayadhaa. Jaartiin naan loltika. Jaartii bira taa'e akkami suuraa na kadhatte. Illi loltii bar waan hin haabtu sirriitti fakkaatumi mana keessatti na gubdi. Calliftee calliftuun
screenshot godhadhu akkana gattuqi habiibi suuraa kiyya erguufi ijoollee haadha seena hin hafne sila humta akkasii dhugaa durii dur namni suuraa yookaan waliif ergaa amma dhiise. No amma erguufi namuma lama na gaafate. Maaliif barbaadan? Profaayilii kaayannaa jedhan geemii naa beeksisuuf. Bakka ergeefi. Malee waan biraati waan seetee iyyuu sila. Muniiraan tokko Muniira Masaniisa biyya galteemi Muniiraan. Biyya galte. Jaarsa kii inaafuu jalqabdee jette ante jaarsa kiyyatti inaafuu jalqabdee jette. Biyya galteemi? Biyya galte saa Muniira? Qaata wal arguu dhiifnee biraanis ergamoo haatame tiktookii jibbe. Geemiin Maal galte? Galgala gaafa 20 April 20 galgala. Eemmanni kun gaafa hin ajjeese. Nan dagachiisinaa wiinii kan kunaaf egaa. 20 galuun kaane seena. 20 kana yoon kana taphadhe keela uummannaaf 20 haseenu gabarraa bahu kun qabu. Sa'aatii meeqatti sa'aatuma namni hundi taphatu sanatti tapha beellamaa qaba. Sa'aatii haati seenaa itti taphatan san. Sa'aatumaan itti Gumaa jaartii kootii deebisuu barbaada. Du'ullee achitti du'uuf. Siif jedhee wareegama kafalaa jira bara lubbuu beektaati kana garuu. Bakka dhufeen illee sii loluun qaba abshir. Hin beektaa kana garuu ati. Guyyaa yoomii yooma lahad. Beektaa garuu kana. Gumaa kaffaluu qabda dhugaadha. Akkasuma bar. Yoo akkuma kee booyatamee gale hoo eessatti gala. Maatamtu? Du'aayi naa goraa jirta garuu ati. Inshaallah ammoo taa'e. Tapha lamaa seefe kai buna dhaabi mataan na dhukkubaara. Gandaa dhufaara xiyyaafuu. Marqa garaa qoofee dhufaara buran dhuuni. Maal marqi lafti ganama maaliif isinii marqaan? Marqa bar ganama nyaatanii akka aadaa Jimmaatti. Kenna gille hunda nyaatan. Wallahi nu biraa marqa kana ganama nyaatan irra caalaa guyyaa faa marqaan nyaatan. Shiroo nyaatanii? Taap godhaa.